Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshinii sagantaa barnoota YouTube kutaa lammaffaadha. Barnoota kutaa lammaffaa keenya har'aatiin egaa akkamitti viidiyoo keenya karaa sirrii ta'een gabaabsinee upload godhuu dandeenya kan jedhu upload jechuun fe'uu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura isiniin jenna. Egaa warri viidiyoon kun isinirra dhufee like share gochuu hin dagatina channel keenya furre haaraa taatan illee subscribe godhaa isiniin jechaa kallattiimaan gara barnoota keenyaatti seenna jechuudha. Akkamitti akka viidiyoo keenya feenu isinitti agarsiisaa yeena faana bu'a. Jalqaba aappii YouTube keessanirra seentan karaa gabaabaan fe'achuudhaaf jechuu akkasitti YouTube keessanirra gaafa seentan akkamitti isinii fida kinoo karaa kana isinii fidaa jechuudha. Ammas maal gootanii kinoo ammas akkuma argitan kana maal gootanii kinoo iddoo eda'uu kana jechuudha. Iddoo eda'uu kana gattuqxu akkasitti filannoo isinii fida kan fe'uu barbaadde shoortiidha moo viidiyoodha kan jedhu jechuudha. Atama viidiyoo fe'aar ta'ee shoortii barbaadde kanarra jira viidiyoo irra jira inni waan ta'eef viidiyoo kanarra jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu maal goota viidiyoo tokko haa fudhannu kun fakkeenyaatti jechuudha. Viidiyoo kana haa feenu. Booda maal goona erga filannee booda akkam goona kunoo iddoo nakisti jettu tanaan argitu miti iddoo sana akkasitti gattuqnaa jechuudha. Erga akkasitti gattuqne immoo maal goona suuraa irra kaa'anna jechuudha. Thumbnail ka jennu sana faana warra faranjiitiin kunoo suuraa irra kaa'achuuf kunoo iddoo kana mallattoo qalamaa kana gattuqnaa jechuudha. Suuraa jalqabarra nu galuu qabu. Fakkeenyaaf suuraa tokko haa filadhuume suuraa barbaadan filattanii nama kana filadheera kana irra kaa'a. Kunoo akkasitti erga irra kaa'adhee maal godha amma free title mata duree bocii jedha. Mata duree waan kanaa meegaa surprise jedhama. Surprise jedhee jira. Ammas gaa eega surprise jedhee mallattoo aatii kana tuquudhaan jechuudha. Kunoo eega surprise jedhee kunoo aatii kanaas irratti jechuudha. Kunoo aatii kana tuquudhaan akkasitti viidiyoota gargaraa search godhee kunoo akkasitti ama mallattoo aatii kana akkuma argitan jechuudha. Aat ka jennu kunoo mallattoowwan kanneen jechuudha. Mallattoo aat kana jechuudha. Maramtuu tana jechuudha. Egaa isii tuquudhaan mention gootan viidiyoota gurguddoo irratti. Egaa kana goone maaltu nu eeggata? Add description viidiyoon kun waa'ee maalii ilaallata kan jedhu maal gootanii kunoo iddoo add description jettu kana gattuquun itti barreessitan. Viidiyoon kun waa'ee maaliitiif ibsa? Waa'ee surprise waan ta'eef wal gammachiisuu jennu wal gammachiisuu jettee barbaadde barallee akkasii itti guuttee ammas maal goota biraa deebita jechuudha. Of dubarraa deebita ammoo maaltu hafa unlisted bakka jedhu kana jechuun waa sadiif jalaa qaba akkasii yoo gattu unlisted akka mul'anne godhuuf hamma xumurtee gadhiistutti unlisted kanarra kaa'achuudha qabda. Garuu yoo public irrallee keette akkasitti rakkoo hin qabu jechuudha. Amma public irra haa kennu public irra keesseetu maal goota onoo xiyya sana tuquudhaan maal goota of duuba deebitaa jechuudha. Of duuba erga deebitee amma maal goota lokeeshiniin hin barbaachisu. Lokeeshin ka jedhu kun hin barbaachisu ammallee maa'inni ittuma fuuna jechuudha. Filannoo add playlist. Playlistii kam jalatti galchitaa kan jedhu playlistii yoo dura qabaatte yookaan gattuquudhaan create goota. Amma playlistoonni kiyya kun akkuma argitan walaloo barnoota YouTube muuziq qophiilee faannoo waan akkasiiti. Kanaafuu amma qophiilee ka jedhu kana filadheetu maal goota isarratti akkas raayit gootee malee erga kana raayit gootee erga akkas raayit gootee maal gootan bakka jedhu kana jala hin jirtiimi iddoo sana akkasitti rukuttaa jechuudha. Amma playlist illee guunnee jira. Amma alternate content kan jennu kana jechuudha. Alternate contentiin kun maalidha yoo ka jennu taate viidiyoon ati hojjette kun reactionii waan keenta hin ofirraa qabaa. Sagalee haa ta'u viidiyoo haa ta'u waan keenta waan ati waraabii waan ati kiriit goote moo hin goone yoo waan ati kiriit hin godhin of keessaa qabaate akkam goota yes ka jedhu kanarra keetta jechuudha. Kun argite yoo waan ati hojii keenta hin ofirraa qabaate yes ka jedhu kanarra keetta. Yoo immoo normaali viidiyoo kee qofa ta'e yoo viidiyoo ati hojjette ta'e ka
reakshinii waan adda addaa hin qabne waan namaa hin dabalatin ta'e noo ka jedhu irra kaa'ata. Amma kuni kiyya ufumaaf hojjedhu waan ta'eef noo jedhamee gaa noo ka jedhu kana irra kaa'ee ammas maal godha if duuba deebi'aa jechuu. Of duuba deebi'uu barbaadde yookaan achiin yookaan ammoo kunoo jechuudha iddoo kanaan of duuba deebi'uu dandeessa akkuma beektu jechuudha. Egaa maal goota amma of duuba deebinaa jechuudha. Of duuba deebinee amma maaltu nu hafe? Next jennaa jechuudha. Amma eessadha next bakka jettu kana dhaqneetu gara fuulduraatti deemna jechuudha. Amma maal nuu fida? Amma maal nuu fida? Filannoo lama yes no. Kana jechuun kuni ka ijoollee ilaaltu moo yes it is made for kids ijoolleedhaafi jedha. Kanaafuu ijoolleef miti waan ta'eef no jettaa jechuudha. No jetteetu maal goota? Ammas eessa dhuftare? Upload video ka jettu kana jechuudha xumurreerraa jechuudha. Kanaafuu upload goota. Upload erga goote eegda akkuma argitu kanatti jechuudha. Okay. Kunoo deemaati jira jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kanaa viidiyoo gabaabaa kanarra waan bareeda baratan jenneeti yaadna keessumaa warri haaraa taatan baay'ee isin fayyada waan ta'eef sirriitti daawwadhaa hanga xumuraatti sirnaan irraa baraa isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa barnoota biroon hanga wal agarrutti turtii gaarii.